akkana sinirra haa qabu. Tokkoffaa hiriyaan qanoo hicciitii meseejii bara 2004 baaste jechuudha. Hiriyaan qanoo akka nama andaaluu fi haati mana yookiin qanoon wal dhabbii qabanii wantoota akkasiitu deema jechuudha hiriyaa isheetirra. Akka miidiyoonni garaagaraa dabarsanitti ijoolleen biyya keessa jirtan keessattuu ijoollee Finfinnee keessa jirtan ta'ee ijoolleen naannoo biraallee jirtan of eeggannoo gochuu qabdan. Sababni isaallee yeroon ammaa kun sodaachisaadha. Maaliif yoo jettani namni yeroo ammaa karaa kamiin haloo nama ba'u jedha. Karaa kamiin harka ba'u jedha. Ashama harka fuunee jirtu wantoota kabajamtoota maatii chaanaal kee kan taatan YouTube kee like gochuun share gochuun subscribe gochuun nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Kanaaf adda jechuudha. Waa'ee qanoo waa'ee hiriyaa qanoo akkuma asirratti argitan barreeffamni isii chaatii 2024 jarri walii godhaa turte. Rakkina qanoon keessa jirtu akka nama beeku akka nama andaaluu fi isiin walii galteen qabaatanii wantoota akkasiisan taasifama jechuudha. Hiriyaa qaba jettee hiriyama argite nama hiriyaa godhachuun hin taatu jechuudha. Sababni isaallee maaliif namni gaafa ati duute waan ati raawwatin ol sirriitti raawwata. Gaafa ati jirtullee akkasuma gaafa ati jirtus wantoota akkasiisan sirriitti raawwata. Kun immoo hin barbaachisu jechuudha. Sababni isaallee maaliif namni namatti haasawuun teekistii walii godhuun hicciitii walitti himuun hin danda'amu. Qanoo amma kan nyaate kan lubbuu ishee baase hicciitii abbaa manaa yookiin immoo akka abbaa manaa ishee san rakkina keessatti hin agarre akka bakka mareetti hin agarre akka lubbuun isaa otoo ani jiru hin baanetu lubbuu ishee baase. Garuu namoonni tokko waan garaagaraa haasa'an jechuudha. Namoonni tokko waan garaagaraa haasa'an kun hin barbaachisu. Jaarana namni dhugaan isiniin jedha namni gaarii si yaadu. Ati jirtus gaarii si yaadu, ati duutus gaarii si yaadu. Intalli kun immoo akka odeessanitti akka qabamtu isheedha maal jechaa jiru jechuudha. Bakka matama miilundi mataa miilli isaatu namaan galu wanticha kana jechuudha. Maaliif hunduu kanuma odeessaa hunduu kana mucaan kun daa'ima garaa qabdi jedhanii odeessuu taris qabaachuu dandeetti. Inni immoo nasbee nama lama andaaluun nasbee nama lama dhabe. Nasbee nama lama dhabe. Gubatee jira. Isa dhiisaa firoottan isaa hiriyoonni isaa warroonni isaan hin beekan isheen qaaman hin beekne miidiyaa irratti beekan isheen lubbuu isii dhabu irratti hedduu takka gaddan jechuudha. Baay'ee gaddan. Maaliif nutti dhagama. Mucaan kichuun kichuu cituun daa'ima garaa qabdu wajjin nama lama dhabuun immoo bakka tokkotti ni ulfaata. Maatiin isheetiif hiriyoottan isheetti rabbi sabrii haa kennu. Garuu namoonni wantoota garaagaraa dhaamsan isirratti qabu jechuun hiriyaa akkasii godhatu miti. Hiriyaa gaafa godhatu hiriyaa yartuun godhate. Nama tokko hiriyaa jettee akkatti uffateef bareediif feemasii ta'eef miti. Feemasiis ta'us harkaan harkisa. Wantoota keessa kee jiran harkaa saaba. Wantoota keessa kee jiran harkaa baasaaf yaala gaafa tokkoof gaafa rakkoon si qunname tokkoof si harka baasuuf tattaafata. Sababni isaallee maaliif ati jechuudha. Ana akka jedheen beekuun qabu. Namni yeroo ammaan amanamu ati garaa itti himatta jenna. Garaa itti himattaa hiriyaa teetii yookiin hiriyaa keetii si wajji haasaa, si wajji nyaataa, si wajji dhugaa, si wajji dannasaa, si wajji maal jedha yeroo saniif. Namoonni irra addaa ilkaan sitti addeessan keessatti addeessan keessi isaanii gurraacha si miidhuuf deemu. Sila kana ta'eef nama akkanaatirraa fagaattee hin jiru. Garuu immoo hiriyaa malee illee immoo jiraachuun hin danda'amu. Dhugaan isiniin jedha. Nana akka kootti nama malee jiraachuu hin dandeettu. Hiriyaa malee jiraachuu hin dandeettu. Hiriyaa malee yoo jiraatte immoo miidhamaayyuu. Sababni isaallee nama tokko aartee yoo rakkoo isaatti himatiin yoo gammadde yoo gammachuutti himatiin yoo gaddite yoo gadda waa sadiin kana jechuudha hiriyaa. Waa sadiin kana waa sadiin kuni gaafa gaddaa gaafa gammachuu gaafa rakkina yoo kana hin goone hiriyummaan jedhamtu. Waa sadiin kana yoo si harka nama icciitii baasu taate
Atakkam goota. Fakkeenyaaf qanoon waan icciitii keessa isii guutee jiru yoo kan qabaatutu lubbuu isii baasa. Namni lafatti barrii ufitti cufee dura kirooriksii qabachuun sambooddee immoo barrii ufitti kushinaa ufitti qollofteen as beesii darbu keessa isii icciitii guddatu jira. Dubartii keessa asaan dubartii keessa jechuudha. Wantoota gurguddaa ulfaatantu jira. Wantoonni gurguddaan ulfaatan icciitii guddaa qabdee deemti. Icciitii guddaa qabdee deemti. Kanaaf lubbuu isii kana as gabaabsitee umrii daa'imummaa kana maaliif saraha ana taatee jechuudha. Ana taatee namaaf lubbuu abbaa fedhe maan taane hin baasu hin kennu. Lubbuun gaafa dhalatte baati. Inni guddaan namoota gaggaarii irraa, namoota qaqqabeenya qaban, namoota haftaamii irraa bilisa taatee jiraatte bar nagaa jiraatta. Hiyyeessa wajjin yoo jiraatte bar nagaa jiraatta. Namni lafa kana irratti dhumaa jira namoota jajjabatti dhiyaatan namoota haftaamii yookiin immoo akkasiin jiraaniti namoonni akkasiisu si galaafatu. Tokko icciitii namallee hin beekta. Lama icciitiin keellee yookiin nama sanbira jiraachuu danda'a. Waa hedduu wal makataadha. Namummaa akkana xiqqoo beekamtiin qabu kuni namni mallaqa qabu kunillee barbadaadha. Isin hin beektan malee namoonni mallaqa qaban badaadha. Tasa si galaafatu. Birri dhaka. Birriin bar nasbee namaa tana ni baafti. Wallahi birriin nasbee namaa tana ni baafti. Kanaaf wantoota akkasiitirraa warroonni fakkeenyaaf beekamtii qaban amma hiyyeessitu uffataniitiin gara beeka namicha ka makiina qabu, ka mana gaarii qabu, ka afaa gaarii qabu bakka hin jiraa miti wantoota akkasiisanitti dhiyaata jechuudha namni. Xiqqoo isaa beekamtiin argata, feemasii hin ta'a, wantoota akkasiitti dhiyaata. Fakkeenyaaf Haacaaluu fudhaa. Haacaaluun gaafa hiyyummaa isaatti bitaa fiigee mirga fiigee muuziqaa baasuuf bitaa mirga lixe bakka hunda deemee artistoota gatii guddaa hin qabne, artistoota qabeenya guddaa harkaa hin qabne wajji jiraataa ture. Gaafa dhufee humna godhatee uf jiraachisuuf kophaa isaa tattaafatee gaafa jedhee gaafa dalagoo isaa dhuunfaaf eegaluu deemutti qalawu isa godhan. Kanuma jechuudha. Gaarii nama qabeenya qabutti dhiyaatina. Hiyyeessa wajji jiraadhu. Hiyyeessa wajji gaaf jiraatte Rabbiin umrii si dheeressuu danda'a. Hiyyeessa umriin dheeradha. Waan qabeenya hin qabneef garaan isaa qulqulluudha. Nyaata qorsoo isaa nyaata, biddeen isaa shiroo nyaata. Hin jiraata. Intalli kuni dhiyoo dhufte gara wantaatitti illee, dhiyoo dhufte gurbaatti illee. Garuu waan baay'ee nama gaddisiisu otoo cidha godhachuuf deeman otoo guyyaa viidiyoo ishii gadhiiste irratti gammachuu agarsiiste gaafa borumtaa immoo lubbuu ishee dabarsite. Saraahaan kuni akka uummanni isiin gammachuu qabdi yookiin immoo jedhee guyyaa san fooloorsiin ishii kutee jira. Guyyaa isheen duute san fooloorsiin ishii kutee jira tiktookii ishii jechuudha. Wantoonni akkanaa kuni miidhaa namarraan gahan. Beekamtiin otoo qabaattu gaariitti gaafa haftaanitti dhiyaatte lubbuun kee akka tartu. Kan dhufuullee lubbuun akka tartu beekaa takka takkaan jechuudha. Takka keessanii lubbuun ijoollee beekamtii qaban ijoollee Oromoo lafarra xaragaa deeman akkatti. Ani isiniin jedhe hiyyeessa wajji jiraadha. Rabbiin isin haa baraaru. Kanaaf nagaa ta'a, fayyaa ta'a.